namoonni kaansarii qaban wanni inni godhuu qabu maali? Yookaan wanni inni nyaachuu qabu maali? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Wanni inni nyaachuu qabu nyaata isaaf ta'u nyaachuu qaba. Nyaata qaama isaa keessaa summii baasu san nyaachuu qaba. Qaama isaa qulqulleessitu. Nyaanni sun maali yoo jettan? Misira, kuduraa fi muduraa, dinnichaa quncee wajji affeelee nyaata. Ammoo chipsii godhin jenna. Chipsiin isa nama fidin dinnichaa namoo quncee wajji nyaachuun bareedaadha. Akka malee kurumbaa yookaan kaabeejii nyaachuun hedduu bareedaadha. Maashruumii yookaan hangudaa jennaan inni kaansariif daawame nyaachuu qaba. Namni kaansarii qabu foon irraa fagaachuu qaba. Foon illee itti dhiyaachuu qaba. Shunkurtaa tanaas jirtuu nyaachuu qaba. Hedduu bareedduudha. Kanaafuu waan kana nyaata kana fafardeeffadhaa. Waa hedduu jiroonni nyaatan waa hedduu jiroonni waan nyaatuma kana ta'e waan akka dawaatti nu fayyadu jira. Tartiibaan isin hima wanni inni irraa fagaachuu qabu hoo maali?